Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa fatwaa afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinee jirra. Sagantaan teenya irraa akkana jetti. Jaartii tee waa kudhan irratti hin dalagin. Tan jalqabaa hin miidhin. Miidhaa qaamaa, miidhaa sammuu, miidhaa diinagdee, miidhaa xiinsammuutis isii hin miidhin. Maaliif yoo jette Rabbiin ol ta'e subhaana wa ta'aalaa akki je'e jaartii teeysan haala gaariin wajji jiraadhaa jedha. Annisaa ayata 19 irratti. Musaafiroonni akki ja'an haala gaariin wajji jiraadhaa hojii fi jechaanis haalaa fi amalaanis isii nafaquu, uffisuu, nyaachisuunis isii rakkisuu dhabuu fi gaarii isiif hojjechuun haala gaariin wajji jiraadhaa. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisul qudsi keessatti Rabbiin ol ta'e waan jee nuuf himanii jiru. Yaa gabroottan koo, ani miidhaa hin dalagu ifirratti haraama godhe, isin jidduttis haraama godhe wal hin miidhinaa ja'a. Hadiisa Muslim gaafii 2577 irratti jechuudha. Inni lammaffaadhaa abadan bifaan hin arrabsin. Arraba bifa isiitiin isii fokkisuuf arrabsan dubartiin abadan hin irraanfattu. Ammas uumaa Rabbiin bareecheetiin uume jedhu fokkisuun dhoorgaadha. Maaliif yoo jette Rasuulli sallallahu alayhi wasallam haqa dubartiin jaarsa isirraa qabdurraa gaafatamee hoggaa deebii kennu akki je'e hoggaa nyaatte nyaachisi, hoggaa uffatte uffisi, fuula hin dhahin, hin fokkisinis yookaan fokkottuu hin je'iniin jechuudha. Mana keeysatti malee hin oodiniin. Hadiisa sunana Abu Daawud fuula lakkoofsa 2142 irratti kan ifoonfame jechuudha. Inni sadaffaadha iccitii isii hin facaasin. Jaarsaa fi jaartiin waliin iccitii hedduu qaban abadan dhimmi qunnamtii saalaa qaama isii bifa isii wajjiin wal qabatu alatti haasawa bunaa fi barcaa ta'uu hin qabu. Maaliif yoo jette Rasuulli sallallahu alayhi wasallam akki je'e irra hamaan namaa guyyaa qiyaamaa Allaha biratti nama jaartii isaa wajjiin qunnamtii saalaa godhee iccitii isii san odeeysu. Hadiisa Muslim lakkoofsa 1437 irratti ifoonfame jechuudha. Akkasumas inni afuraffaan qabxii afuraffaan jechuudha. Jaartii tee dhalaan biraa si caalti hin je'iniin. Hoggaa jaartii tee dubartii biraatiin wal cinaa qabdee isiitu si caala jetteen qalbii isii cabsitee jaalalatee shakkii keeysa neeyxee waswaasa cimaaf isii saaxilte gammachuu mana keetirraa fageeysite. Maaliif yoo jette Rasuulli sallallahu alayhi wasallam akki je'e waan Rabbiin siif qoode jaaladhu irra dureeysa namaa taataa. Hadiisa sunana Ibnu Majjaa fuula lakkoofsa 4217 irratti ifoonfame. Jaartiin tee qooda Rabbiin siif qoode qooda Rabbii keetii jaaladhu malee tabiraatiin dorgomsiistee isiitu si caala isiin jechuun ifis rakkistee isiidhas rakkisuu ja'amtii jechuu. Qabxiin shanaffaa hiikkaan itti hin dhaaddatin yoo ja'u
amma siiksin hiikachaan oolun jechuudha. Yoo sin hiika jechaa oolteen ati akka isii hin jaalanne isiif bakka hin qabnee fi haalli mijaawaan hanga argamuuf qofa wajji jiraachaa akka jirtu isiif ibsa. Ammas sin hiikaan taphaa fi hanjamaa hin taatu. Maaliif ni beeytaa? Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akki je'e waa sadii dhugaan isiitis dhugaadha, taphni isiitis dhugaadha. Nikaa hiikaa booda deebifachuu. Hadiisa Tirmizii lakkoofsa 1184 irratti kan ifoonfame ta'uu isaati. Kan taphaaf si hiika jedhuu fi kan dhugaan si hiika jedhus tokkumaa. Qabxiin jaffaan nyaata isii hin arrabsin. Jaartiin tee nyaataa fi waan hunda keessatti jecha bareedaa sirraa dhaga'uu feeti. Ammas nyaata arrabsuun haalaa fi amala nama amaneetii miti. Maaliif yoo jette Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nyaata tokkollee haala fokkotaan ibsee hin beeku. Yoo fedheni nyaata, yoo fedheni dhiisa. Bukhaarii lakkoofsa 3563 irratti kan ifoonfame. Inni qabxiin torbaffaan maatii ishii hin xiqqeessin. Maatiin jaartii rahima kee tahanii jiran keeriin isaan kaasuu yoo dadhabde hamtuun isaan dubbatuun jaartii tee rakkisuudha. Bultii tee gammachuu irraa fageessuudha jechuudha. Qabxii 8ffaan hanqina jaartii teetii qofa hin lakkaawin. Namni hundi hanqina qaba. Jaarsi guutuun hin jiru. Akkasuma bultiin guutuu taates hin jirtu. Saniif rabbiin ol ta'e subhaana wa ta'ala akka inni jee jaarsaa fi jaartiin yoo irra waliif dabartan santu sodaa rabbitti haalaan dhihoodha. Ammas tola isin jidduu ture hin irraanfatinaa. Allaha waan isin hojjettan argaadha jaa jechuudha. Suuraa Al-Baqaraa ayata 237 irratti ifoonfame jechuudha. Qabxii 9ffaan jaartii tee nama biratti hin komatin yookaan immoo hin hamatin. Bultii keessa olii fi gadiitu jira. Gammachuu fi gaddaatu jira. Waldhabbii fi araarris jira. Jaartii tee mana keessatti waa waldhabdee jirtuuf alatti akka nama wallolee isii oduu fi komachuun sammuu isii keessaa hin badu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mana keessatti malee jaartii teetiin hin oodin ja'an. Hadiisa sunana Abu Daawud lakkoofsa 2142 irratti jechuudha kan ifoonfame. Qabxiin inni dhumaa qabxii 10ffaan jechuudha. Jaartii tee hiiktus hin xiqqeessin. Kana jechuun jaartii tante yoo hiitellee hin xiqqeessin jechuudha. Waan hamtuutti irratti hin himatin jechuudha. Gaafa tokko jaalallee kee jaartii tee qabxii 10ffaan akkana itti gaa'e. Jaartii tee qabxii 10ffaan akkana jetti. Qabxiin inni dhumaa jaartii tee hiiktus hin xiqqeessin. Gaafa tokko jaalallee tee turtee waan gaaf tokko jaalallee tantee turte yookaan immoo jaartii tee turtee waan ta'eef arra wal dhabbii fi sababa adda addaatiif adda bahuu mudattanis toltuu dabartee fi yeroo gaarii wajji dabarsitan yaadatuu qabda. Maaliif ni beeytaa? Rabbiin ol ta'e akki siin jedhu yeroo isaan hiiktan hiikaa rakkoo fi hamtuun keessa hin jirre isaan hiikaa ja'a. Al-Hazaab irratti ayata 49 irratti gaa wanni kun ifoonfame jechuudha. Kanaafuu anaa fi isinillee warri irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Arraaf nuuf gaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.